kamisa. Kunis kofoodha. Akka kanii bitte. Uffadhu. Hadiyaa bareedu si itti gammadda. Hadiyaa yoo kaniin taate ni gammadu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuula jaalatamtootaa fi hordoftoota. Arraan tan akkuma beekamutti fiixaan erga qabnee fi jidduu qaama dhiqatuu malee uffata irraan qayyarre. Uffata illee hin qayyarre. Aara isaatu kana hundaa'u nu daleessise garuu arraan tana natti dhagarajee dhufee jira. Akkasumatti jira. Uffanni illee hagartan asuma keessira. Fiidillee isiniif waraaboggoon kan nuuf illee waan hundallee hordoftoota kabajamtoota uffata illee ni geessaa fi isinuma biratti kannaa fi akkasumatti mee du'aayii godhaaf fiixaa kanallee rabbi isaa haqa jeelchuu naaf isaaf illee du'aayii godhaadhaaf nuti illee hedduu takka laffaanee isallee qabne amma inni ganna baasaa jechuu jira gabbaasu illee ni dinne nuti qabne haala sabboontu illee asitti itti yaamne akkuma isin jettanitti itti yaamnee turre amma tan uffata irraa qayyarraa wajjuma. Jirra gitu. Akkami? Nagaa miti. Nagaa wal ta'in? Nagaa nuti akkam? Satee jiru? Diimaa ture waliin magaalaa adda sadaqate. Akkamiti? Nagaa wallee. Wayyute? Wayyaale. Konko Angkon nyaata biyya. Nyaata. konko nyaanni? Obbolaa afaan kaata angkon nyaata. Fiita? Konkon irraan fuudhu. Maali? Nyaata gamoo. Nyaata dhiisee angkon. Garaan noqollaa. Duuba konko hin fudhanne jettani hin nyaanne jettani? Konkon irraan fuutoo? Ana diyyaaran siif dee dhufee fa'a. Adiyyaa maal? Adiyyaan siif dee dhufee Ah, yoo amma. wanni mana Waan nyaatan isa fayyadara? adiyyaa namni si namaa fiti seeraan namaa kana tas gabbari. Kiniin fayyadara yoo kaniin jiraate faani fudha. Ani mali. Adiyyaa bareedduu siif dee won Adiyyaan kennini yoo. Maal taate? adiyyaa bareedduu siif dee fayyitee miti. Fayyaa lammiilee maaliif fayyina Mataan qaaman? Yaani mataan si fayyee jirtu qaamaan si haaruna. Mataan si fayyee yeroo Qaamaan mataan baalaguun maramee fayyitee dhukkuba sammuutiin qaba. qaama baalgummate. Sammuun ergu Yoo sammuun si rakkabuu baatte dilan hunda maaliif gochan taane hojjettee akkanatti miitee namni xaalli sun si tumee yaa fi an abdaa lakum yoonii fi adiyyaan adiyyaa si fide adiyyaan si fides maali adiyyaa? adiyyaa bareedduu si fide itti gammadda Adiyyaa yoo kaniin taate ni gammadu. yoo waan biraa taatee Maal waan si waan itti Seera gammadu dhuftee gidduu birraan qayyaree akkuma jirtu jirtan gartu takka uffata birraan qayyaree maali waan namni haasofaan yoo jiru namarraa. shaataa fi sirlaattee faamte isaa dhuguma akkuma beekamu ta'anis Yaada waan takka namni hin beeku wayi. dhiqatuu malee uffata biraan qayyarree kenninis Eessatti hin dhiqanne? dhiqanne takka Maal asirra nama bu'aa? uffatuma fidee Baakata. Maal si Eessatti hin amma dhiqanne? qabamtiin fiixa jallinni kunis waan sii godhu hin qabuumi akka ilma namaa tokko gorsa fudhatuuti uffata illee sii fidi honola yoo nama qajeelte kuni qamisaadha kunis kofoodha akka kanii bitte. uffadhu uffannaa gosa akka hijaa uffadhu naafatiin kun duratti irraa fiixaa saayiba turre rabbi si yaada jechuu karaan irra jirtu kun karaa si baasuu miti ammas ni beeka Gara sun. Wayi. Gara sun. galanni akkanatti godhama galanni Akkamitti? Mucaan fayyaan qabu. dhiifama kaniin isin balleesseettee Gara sun. Ibsa. Wallaahi uffata naaf fiduu feeti. Inni qullaan ciisu jira galatoon. galanni kan badin Uffata naaf fiduu feetiif galatoon rabbiin addunyaa akhiratti si haa uwwisu. amiin Jannataan si haa qananiisu. amiin Rabbiin namaasaatti si haa urgeessu. amiin Aboo ati ta'e oolu. amiin Rabbi jannata si haa kennu. amiin Akkaan nagadin baaftanii amma gadin boo gara. amma uffata sii fideemi uffadhuuti nagaan taa'ii yoo ati qajeelte Yoo akka namaa taatee qajeeltee kilima namaatti deemte. itti jireenya akka duratti wajjin jiraachuu turres ni beektaa fiixa akkasitti wajjin jiraachuu sinuma feena Waatiin gargaara. Yaa feerri Yooti. dhukkuba qaba. yoo ati badii dhukkuba akka itti akka wanti takka siimame baalagummaan dhukkuba gaafii hin qabnee jaan akkamii jechuun isaa adda baafte ati baalagummaa jirtaami fayyitee jee namni sin gaafatu itti silaaleetu si bira kuta yoo uffannaa kana uffadhu Ofa dura jira. Sila ni bareeda. yoo ati fayyitee akka duratti itti deebitaate kanaa miti kanaa olii sii godha anaa miti abbaa fedhee sii godha abbaa fedhee sii godha gaafa qajeeltee Akkasuma fayyadamtootaa fi hordoftoota keenya ashama harka fuulee jirra. Kun akkuma agartan takka uffata irraa qayyarre. Inola arra ibsaan dhufeeti uffata irraa qayyarre. Qaamallee dhiqadhu qaamallee dhiqannee jirra. Fayyadamtootaa fi hordoftoota keenya arra bareennee fuula kana isaan ifnee jirra. Yeroo waan xiqqoo gucaachiin qaama kana keessa
uleen aarsa boontu faan nu goote malee naguma qabnaa fayyaadha numa jirra alhamdulillah isheen nu jira galata waaqaas geenye jirra. Eessa waa jiru koomee dha? Duudhaan jiraana shurru kutan faan fedha ibsaa galatoomii galanni akka hin badinii urgaayii akka urgooytu kanaaf rabbi isaa urgeessu waan siin sun qabu galata si galateeffadhuun waan itti siqitee sun qabu arra haa duneerra na uguftee rabbi isaa buusuun siin jaa. Kanatti amma immoo takkittiin isin irraa barbaadu haakuma dhaquu fedha. Qoonqoon yoo inni nyaata jee qoonqoon irraan fuutu bishaan yoo dhuga jee bishaan namfeessu waanuma takka'u bakka yoo inni irra fajee riinni kun bakka natti tolu taa'uudhaan dantuutu irraa kun danda'an akkuma keessa jiru amma ifin beeku jechuudha. Amma ati sabboontuutis nu biraan si qofa qabdi. Sa nu biraan si qofa qabdi miree. Yoo atiin kun naa dhageessee wanna si ijoo si taatee na dhageesse haakimaa miti haakima si geessan bakka fedhe si geessa. Bakka yoo ati fayyite mataa keetis akka laalte. Sanii mitiraan sabboontu haganan deebi'u isin biraa taa'uu. Haa taa'utti. Yoo inni fakkeenyaaf na dhagoo taate gabbaaseetuman haakimallee geessee bakka iddoo gartee boqonnaatti fudhatu. Qilleensatti illee baasee qilleensa fudhachiisillee numan deebisa. Bas garuu waan dhuguma haa ta'u malee. Akkuma kadhe kalee isin hin jee akkuma narra isin hin jee. Amaanaadha malee. Nagabbaasaadha yookaan haarsa boontuu bira nageessaan haaraartaan isin hin jaa jiraa. Akkana Namni jaallatu. kun yoonni biraadhaa wal faamuu dide bari jechuun maal lola guddaa dura. Namni afaanii wal faama. Nama du'ee bari afaanumaan jidduu fitanii jidduu haasa'an. Jidni finna dubbii. Ani kun wayi nama jeeseere. Nama Isuma kanaaf bari nama wal lolchiisa, nama walitti hammeessa, nama walitti araarsa. Du'aayilee isuma kanaan nama wal. Waan san ta'eef jecha isin har'a Osoo kan beektu osuma kan waa beektu duraanuu maaliif badii? Akka nama guddaa tokko jiraatanii. deemtee seenta duwwaati. akka nama guddaa tokko fakkaraadha. Sabboota bira nageessaadha. Tabadiidha badiidha waan ta'e kuttee irra nan deebisin takuttee kuttee jirti. Booda amantii kamitti sarara? Duuba gartee maaliif anarra waan kaleeji arra ittiin ibsheena wallahi billah. Akkuma qaamni nama guddataa deemu namni kun illee guddataa deema beektaa. Arree waan jecha kalee waan jeesee arrabsee argisiin bakka keessa taa'ee fakkaree keessa yaade maafin kalee akkas jaan jeetiin itti isheen. Tamma isheenoo yemmuu dhugaa xiqqisho leetu. Amma sheeneetiin jira wayi sheenaa dhaalaan sheene. Amma sheenaa ta dhugaa sheenuuti immoo Tarugaatiin mala sii gadiin baatu ni fiixa. Faransi namanne. yaa akhi maana nama nani kun namarraa hin dhaladheemi maal eenyu amane duba namni yoo namni ilmi namaa waliin amanne maaltu amana maal maaliif namanne. Wanni si namanneef siimu? Sinif si baay'inaa miti waan taate. Narraa faamaaga. Haala sabboonni bira nagabbe. Isiniin kun nama dhiiraami. Gaafa akkana qabdanii naa yaadani. Gaafa isin beekee waanuma dhiirummaa qabdanii fuun jirtu. Ani eessatti isin argaa Kan harkaa baatan jedhu. bakkaare tana isinitti filadde Namni amantii tokko waan harkaa fudhadhaa. qabu harkaa bee fi nama shawwadee fana harkaa malee. Yaa biyya isan dhaga maali waa godhu tola yoon beesu. Saayibaa kee bira deemtee. Fakkeenyaaf amma osoo Deemtee kan saayibaa kee bira deemtee gaa. amma jireenya biyya tana ni beektaa mire biyyiti jiru biyya ormaati. Akka qabnee deemuunifis Qaanyiidha moo namni nama namni dhiisaa. mootummaan nu sindiisu biyya tana maal ta'ee jaalame erga gabbee booda qayyaramee danda'u ca'uu danda'a. Hin amanneen Na namanne malee. sin amanne. Isaan makka Akkam isinii taasisu isaan makka bilchaate. gabbaasan akka inni beektaa mala. Qoonqoo isaatti kan guyyaa sadii mana keessa taa'aniiti sammuu gabbaasanii oolan. Fiiguu danda'u waan ta'eef. Yoo fiigaa. Wallahi ilmi namaa qoonqoodhaas waan takkan ta'u. Isin laafaadha mi. Hoggansa Makiinaa ilaasif fidanii. Akkas. Yaa Akkas namni ta'e namanne. naafi isinii. Yoo akkanatti hidhe- Oromoo irraa usoo haga naafi isinii kun dhiiga tokko. Oromoodhaan Asama filan- yoo ani isin keessaa huqqadhee jechuudha isin fiigichaa isin daddabee isin jala deemee feedamu. Nyaannee quufnee dhiqannee rigannee kolitti fuula kanaa isaaniifnee walitti ifnee walitti bareennee hojjaanee. Silaa akka duraanii ta'e akka wajji bareednu gideemu bareedu. Yeroo amma ati akkatti hidhanii soofan silaa. Nama akkasin jaalle. Yookaan hiinee akkasi geessu yookaan nama hedduutti amannee nama hedduudhaan makiinaa asitti hularratti makiinaan hiinee hulaa haadha sabboontu irra makiinaa keessa Akkas fuulu lama jii. akkasuma iyyuu Tasadaffaa yookaan asuma taa'ee asumatti irraa gayyadree asumatti obaafnee yoo isa dhukkubees wal'aanuu. Aga fayyutti musliima maraataa geessine. Yoo maraatti immoo Musliima maraataan ni jira maraatuma keessa ol gassi lakkinu. Maraataan dhukkee sirraa kaasu. Akkam sooyyee filannoo. Dhiira itti qalan malee hin qalatanii jaalle. Qabeentoota furtuutoota kun oolmaa garta laali. Haraddee daddabeemi. Akkamaa godhu mee isin komanteelatti narraa laaffisaa jira kan. Waan isin jettanii nayyaa hojjenni. Yoo isin gubaa jettan dhufanii na guban. Yoo isin bakka gadi hin baasin jaa gabbaasii namni tokko gadi hin baane ta'e sammuun tun itti hittu.
Barsiisaan akkuma itti Amma xiixamee maaltu na beeka sammuu na xiixeen bilchaa deebi'e. Viidiyoo maramtee isaan bira ga'u jirti itti beekame. Kanaaf gadi lakkisee laalaa isin harkaan bahin haadha. Wanti jaaliif tanaaf. Bari viidiyoon nuuf ragaadha ba. Ragaa waraabatu jira. Aywa dubbii ragaa hin qabne hin deemne. Qooma tana keessaa na bilbilu jiru. Wallaahi kabajamtoota hordoftoota keenya akka qophii biraatti walitti deebinu ayyaata ijoollee waan ijoollee hin qabu waan ibsadullee hin qabu amma adda. Laakiin garuu isin waan jettan waan hin jee guutuu fixadheef ni akka nama guddatti akka ijoolleetti akka bakka nama baratetti isin hojjaasee isin daddabeetiin jira. Hin fahamtan silaa nama barate taate jecha afaan namarraa nama laaltanii fahamtan. Duba isin duubee isinitti naqu hin fiigu isiniin jee eessatti hin caasiniin jee harsabbooti waliin araartaa isiniin jee isin araarfadhannaa afootu isiniin jennaan diddan duba akka maatoo bakka bari haga guyyaa biyya gootti numa ciisuudha malee hawwanneen isiniin jiru tokko hordoftoota kabajamtoota kunoo fiixaan waan jiru waliin argu jirra. Garuu waan gabbaasuufis hin amanne isa ati amante hin amanne akkasumatti nuti hundinuu hin amanne mee isin akka goonu koomantii jala nu barreessa. Akka goonu isa kanas mana keessa taa'u jira garuu dhiira itti qalan malee hin qalatanillee jette Oromoon. Saniifuu amma amanee jechuu jira. Abboontuu birallee nageessaan araarsaadhaa jechuu jira inni. Geessinet araarsin immoo mee akkam goona koomantii jala nu haa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinu nu faana tura.